naannoon Amaaraa ofiin of bulchina jechuun dhimma ofii isaanii keessa galchaa jiranii wanti inni naannoo Amaaraatti akka raawwatu barbaadu yookiin akka ta'u barbaadu otoo hin ta'in hafeera akka Abiyyiiti amma international community gogoomsaniillee achiin booda qarshii xinnoo kaffaluu barbaada. Isaaf immoo waan xinnoo naannoo Amaaraatti argisiisuu barbaada. Kanallee gochuu fi didanii jiru. Isaan dura dhaabatanii jiru. Kanaaf mootummichi iddoo sanittis akka humna hin qabne beekamaadha. Oromiyaan walakkaadha ol harki 75 ol harka isaa hin jiru. Kanaaf mootummichi waan qilleensa irratti rarra'ee jiru fakkaata. Hundumaafiyyuu wanti naannoo Amaaraatti deemaa jiru wanti as deemaa jiru naannoo sana kana kan hedduu nama yaaddessuudha. Yoo walitti bu'u ta'e achiin booda naannoliidhaanis walitti bu'uudhaaf deemu. Naannoliidhaan gaafa walitti bu'anii naannoon Amaaraa naannoo Oromiyaati walitti bu'anii jennaan waan uumamuu danda'u tilmaamuu ni dandeessu. Kuni walumaa galatti otoo Abiyyi dhaadatu jechuun dhaadachuu dhumti silaa hin barbaachisu. Tokkummaa biyyatti kan ijaaru uummata tokkummaa uummataa ijaaramee innaan tokkummaan biyyaa ni ijaarama. Amma garuu tokkummaa ijaaruu dhiisaniit tokkummaa diigaa afaaniin garuu hin diigamtu jechaa jiru. Biyyattiin diigamuutti dhiyaachaa jirti jedhanii namoonni baay'een tilmaamaa jiru. Haala amma wal dura dhaabbannaa jiru kanaan ati maal abbaa kee waliin jechuun kuni dinneeti Amaarri waraanatti deebi'uu qabnaa, waraana sanitti deemuu qabnaa, waraanan xumuramin jira, hojii malee hin xumurinnitu nu harka jira. Inni kuni baay'ee waan rakkoo fidu fakkaata. Kanuma wajjiniin egaa kan taanu abbaan Kazaaraa inni jedhamu du'ee jira jedhamee jira. Abbaan Kazaaraa kan jedhamu kan abbaa Kazaaraa jedhame kan beekamu koloneel Abiyyi namoota hedduuti. Du'a namoota hedduuti kan sababa ta'e jechuudha kana dura. Inni suni waraana Walqaayit keessatti gaggeeffameeni waan wareegame fakkaata akka amma dhagaa jirrutti. Namni kuni koloneel dhiyoo kana badhaafameedha. Maqaan isaa koloneel Shaambal Bayyana jedhama. Koloneel Shaambal Bayyanan kuni namoota baay'eedhaaf kan baay'ee namoota hedduu irratti rakkoo geessise jedhamee jira. Keessattuyyuu Tigraay keessatti iddoo baay'eetti bakka baay'ee irratti waan badii guddaa kan geessisee jedhaniiti kan dubbatamaa jiru. Egaa amma Walqaayit keessatti kan inni rukutame akka amma jedhaa jiranitti akka amma jedhamutti Walqaayit keessatti erga rukutameen booda gara Xooraayilochii deemuudhaanii gara Xooraayilochii geessanii Xooraayilochitti ergaa yaalamaa tureen booda boqatee jedhu warri dubbatanii egaa hagam akka dhugaa ta'e mirkaneeffachuudhaaf yaalaa turre hin taane. Bakka keessattuyyuu Warqaabaa iddoo jedhamutti nama hedduu ajjeesisuun isaa hin beekamaa. Sanarraanii badhaasni isaa kennames gahaa miti jedhanii badhaasa otoo hin ta'in guddina qofatu isaa kenname malee badhaasni addaa isaa kenname hin jiru. Kanumaan egaa oduu itti aanutti deemna. Oduun itti aanu oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaatiin oduun baay'ee rifachiisan tokko nu ga'ee jira. Poolisiin addaa Amaaraa Oromiyaa galaa jira jedhamee jira. Egaa kuni mirkaneeffachuuf yaallus nu mirkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf of eeggannoo wajjiniin isinitti himna. Egaa of eeggannoodhaaf hin badu odeeffannoo waan ta'eef akka amma jedhamaa jirutti konkolaataa
40 hanga 70 kan ta'u naannoo Wallagga Bahaatti galaa jedhamee jira. Kuni kan ta'uu danda'ee fi naannoo sanitti waboon cimee jira. Naannoo sanatti waboon cimee waan jiruu fi waboo ittisuudhaaf jedhameeti kan dubbatame. Kana dura egaa akka isinitti himnee kana dura hojii kan isinitti himnee egaa kana dura isinitti himnee wanti murtaa'e tokko warra jiddu galatti wanti murtaa'e tokko maalinni naannoo keessattuyyuu waboon socho'utti waboon humnaa ol waan ta'eef yeroo kanatti naannoodhaan dhufanii akka eegumsa godhan yookiin tarkaanfii akka fudhatanii jedhamee murtaa'ee ture. Kanaan naannoodhaa naannootti jedhamee naannoo Amaaratti naannoo Oromiyaa akka galan keessattuu zooniiwwan ollaa keessa galanii akka uummata ittisan jedhanii dubbachaa turanii uummanni isaan ittisanis hin jiru. Kuni garuu heeraan alaa heerri biyyattii kana ni eeyyamu. Naannoon tokko dhimma naannoo biraa keessa hin galu. Kanaaf warri naannoo sana jirtan warri naannoo kana jirtanii dafaatoo of eeggannoo godhaa waan barbaachisuuni. Of ittisuunis barbaachisa ta'e ittisuun barbaachisaadha. Karaa isaan dhufan sanis cufuun barbaachisaadha. Warra wanta kana ofirraa ittisuun baay'ee barbaachisaadha jennee yaadna. Sanaan ala abbootiin qabeenya Amaaraa Eertiraadhaa meeshaa waraanaa bitaa jiru jedhameera. Egaa akka kana dura isinii gabaasne abbootiin qabeenyaa naannoo Amaaraa kuni bara wayyaanee iddoodhuma kana jiru kan jedhamani miti. Waan addaas wanti isaan qaban hin jiru. Erguma mootummaan Abiyyi dhufee kan isaanii abbootii qabeenyaa ta'uu isaaniitiyyuu dhageenye tokko namni akka Warquu Aytanoo jedhamu fa'aa qarshiin akkasumas Balaayinaa Kindee jedhamuu fi qarshiin liqaa biliyoonni 4 seenaa baankii biyyattii sanaa keessatti wanta hin beekne seenaa biyyattii sanii keessatti qaamni miti namni dhuunfaa tokko kaampaaniin qarshii biliyoona 1 liqeeffate hin jiru haga ammaa akka nutti himanitti. Kaampaaniin mataa isaatiin yoo mootummaa ta'een ala. Kanaaf amma nama dhuunfati yeroo tokkotti biliyoonni 4 kan eeyyamamee fi zayitiin oomisha jedhee kolaateraalii tokko maleedha. Namtichi waan biliyoona 4 guutu hin qabu. Garuu nama misoomati nama zayitii oomishuudhaaf deemu jechuudhani haala addaatiin liqaan nama kennameefidha. Namni kun liqaa achirraa fudhatee fayyadamuudhaan inni kunis akkasuma Warquu Aytanoo jedhamu liqaa hedduu baankiirraa fudhateera. Haalli mijatee fi qarshii fudhatan sana warra biraatarraas guuranii namoota qabeenya qabanirraa guuranii gara Eertiraa deemuudhaan meeshaa waraanaa bitaa jiru jedhamaa jira. Meeshaan isaan bitan baay'eedha. Garuu hunda caala kilaashidha kan isaan bitaa jiranii jedhama. Kanaaf Eeritiriyaan daldala akkasii keessas galteerti. Eeritiriyaan leenjis waan leenjiidhaaf kaffalamu yookiin loltuu naannoo Amaaraati. Loltuu Amaaraa kana humna addaa Amaaraa kana leenjisuudhaaf waadaa galanii kaffalamee jira. Egaa kana dura leenjisanii gara biyyaattis galchanii jiru jedhamee jira. Kanatu jira. Hagam akka egaa Eeritiriyaan tokko diigumsaa fi gumaachaa jirtu. Lammaffaa warri Amaaraas wajjin walii galanii diigumsa kana keessattuu abbootiin qabeenyaa akka hojjechaa jiran kan namatti argisiisudha kuni. Sana malee yoo dubbatamu Eeritiriyaan egaa karaa baay'eedhaan dhimma biyyattii keessa galteerti. Keessattuu diinagdee amma doolaara warri jijjiiru isaanii jedhameera. Mootummaan doolaara dhabe jedhee kaniyyuu daldaltoonni keessattuu kontiroobaandii kan hojjetan akkasumas doolaara kan jijjiiran isaan waan ta'aniif gara mootummicha silliqsanii qabanii jiru. Gama biraan Abiyyi koree farra malaammaltummaa ijaaruu fi Abiyyi
koree farra malaammaltummaa kana kan inni ijaaru akka jedhamutti namoota inni barbaadutu jira. Namoota inni naan ajajamne jedhee qabu barbaadu jira. Warrumaa olii keessaa keessattuyyuu namoonni kun namoota Oromiyaa keessaas namoota muraasa ta'uu ni danda'a. Gara warra Amaaraa keessaas namoota muraasa hin dabalata. Keessattuyyuu warra Amaaratti aarii qaba amma. Na ajajamuu didanii gara tokkoon doolaara ganii argachuu qabu. Doolaara sana na dhorkanii jedhee jira. Egaa dhimma doolaaraa kana wal qabatee biyyi kana dura akka jedhetti Daani'el Kibrat bakka isaa akka barreessetti warra Tigraay kan hiiknee qarshitti gurgurachuuf jennee hiiknee kanaaf daldala guddaadha. Bu'aa guddaa nu buusanii otoo gatiin isaanii hin cabini otoo maaliin jedhin qarshii guddaatti gurgurannee jedhee jira. Amma qarshiin sun hin argamne jedhamaa jira. Hin sobu malee qarshichi kan argame miti. Qarshichi attached ta'e kan jiru nageenya kana buusaa kan jiruuni. Warra hidhaman gadhiisuun qaamuma nageenyaa kana keessaa isa tokkodha. Kanaafi warra hidhame kana gadhiisaa jedhanii isaan gadhiisanii Walqaayitii baa jedhanii Walqaayitii haga ammaa bahuu dhabuun kuni maallaqicha akka gadi hin dhiifamne godhee jira. Yoo isaan Walqaayitii ba'anii jedhanii achiin booda mariidha jedhanii mariidhaa fi yoo taa'anii jedhan idduma tokkottiyyuu maallaqni amma tokko gadhiifamuuf hin jira jedhameeti dubbatamaa jira. Kanaaf afaan banee jira Abiyyi. Warri kun garuu hin ta'u jechaanii jiru. Warri kun kanarra dhaabbatanii jiru. Kuni hin ta'u maaliif ta'aa jedhanii warri morman jiru. Isaan kana ittiin rukutuuf ta'uu danda'a jedhama. Koree kana kan hin hundeesse. Gama biraatiin egaa dura kan sodaatamaa turee fi kan sadarkaa Oromiyaatti qoratamu jedhame Shimallis Abdiisaa fi gareen isaa qoratamanii daldala Taayyeenii fi Angaasan ba'anii daldala Jimaa keessa jiru, Simintoo keessa jiru jedhanii sobaa jedhanii dhaabichi mirkaneessee jira. Kanaafi warra akkas jedhee miidiyaatti bahu yookiin sooshaal miidiyaatti bahu akeekkachiisni kennameefii jira. Kanaaf Taayyee fi Angaasan akeekkachiisni kenname. Lammata akka sooshaal miidiyaatti baatanii kana hin dubbanne kuni qabsoo keessoo keenyatti. Keessoo keenyatti kaasuu dandeessu yoo eeruun jiraate eeruu dandeessu. Kanaafi waajjira dhaabatti gabaasuu qabdu malee sooshaal miidiyaatti gabaasuu hin qabdan jechuudhani akeekkachiisa kennaniifii jiru. Tarii yoo deebi'uu didanii Angaasaa ari'uu iyyuu danda'u kan jedhamutu sodaan jira. Kanaaf baay'ee sodaachisaa jiru jedhama. Kanumaan oduu itti aanutti deemnaa. Abiyyi badhaasni inni kennee mormii kaasee jira. Egaa Abiyyi har'a badhaasa kennaa oolee badhaasa artistootaa fi miidiyaadhaaf kennaa oolee warri kuni nu qofatu qabsaa'e jedhu garuu ofii isaaniitti kophaa isaaniitii miti kan isaan qabsaa'ani. Nutis isinis wajjiniin qabsooftanii isinis wajjiniin waan qabsooftanii fi warra kaanis badhaasa akkuma kennine isiniifis badhaasa kennuu qabnaa jedhanii badhaasa kennaa oolanii. Kanaan egaa artistoonni sadeen tokko Oromoorraas mul'atanii jiru. Saaliyaa Saamii akkasumas Saggaayee Daandanaa, Sinnashawwaa fi kan biroo mul'atanii jiru. Sanaan ala kan badhaasa argate hin argine. Warri Amaaraa baay'ee qooddataniiru kana keessatti badhaasa jedhame kana. Amma akka jedhamaa jirutti egaa duras kafalameefiti kan hojjechaa turanii. Sirba kana uummata ittiin kakaasaa, loltuu biyyattii ittiin kakaasaa, dadammaqsaa jedhanii. Haa ta'u malee kana keessatti loltuu dammaqsuunis haa ta'u karaa garaagaraatiin gargaarsa kan gochaafii ture. Taammaan asitti argamee badhaasa fudhachuusaa hin argine. Taammaan akkuma kaleessa isinitti himnee mufannaa guddaa keessa jira. Hanga arrabaatti ga'ee jira.
muummeen ministeeraa mataa isaatiin intarvii koo dhaabee dhorkee jira jedhee miidiyaatti dubbateera. Kanaafi otoo hin fudhatiin hafee jira. Sanaan alas aktivistoota warri ofiin jedhan akka Muktaaroviich jedhamu hin fudhanneanii jedheeti komii qabu dhiyeeffatee jira. Keessattuyyuu harmeellaan kan dhiyoodhuma kana dhuftee waan biraa wanti ishiin goote hin jiru noomoor jettee noomooritti dabalamtee achiin booda amma akka waaqatti akka kan ishiin ilaalamaa jirtu akkuma hanqaaqutti ishii qabanii jiru. Ishii malee goonni hin jiru, ishii malee qabsaa'oon hin jiru. Kanaafi kuni rakkoodha jedhanii dubbatanii jiru. Egaa kana jechuun isaanis warra gatiidhuma ishiin biyya alaatii deemtee gatiidhuma abbaan ishii nama Tigraay ta'ee kanaafi nu wajjiniin dhaabatte jechuudhanii waa'ee ishii akka malee ho'isaa jiru. Akka maleedha kan isaanii faarsaa jiranii sirbaafii jiranii. Kuni mufaatii akka uumu waanuma beekamu waan dhugaa jirudha. Waanuma mul'atudha kuni. Kuni babal'achuu danda'a haala kanaan amma yeroo gabaabaa keessatti waan hunduyyuu ta'uu danda'a. Sanaan alas egaa kan harka mirgaa isaanii ta'ee fi baay'ee kan beekamu jechuun yeroo qabsoo qeerroo sanii jalqabee kan isaanii yookiin warra Amaaratii fi harka mirgaa ta'e hojjetu DJ Itoophiyaa kan jedhamu badhaasa hin fudhannee badhaasa isinii kennina jedhamanis adreesii keessan nu ergaa jennaan dinnee jedhanii egaa biyya Jarmanii akka jiran hin beekama jarri kuni. Kanatu jira. Kanumaan gara oduu taanutti deemna. Oolmaa addunyaatiin Hamdaan Daagaloo eenyu dubbisee jira. Hamdaan Daagaloo egaa Finfinnee jira. Finfinnee galee jira. Finfinneetti bashannanaa jira. Finfinneetti bashannanaa kan jiru Hamdaan Daagaloo jalqabarraa Abrahaam Balaayii dubbisee. Abrahaam Balaayii erga dubbiseen booda Abiyyi Ahmed dubbisee. Abiyyi Ahmed erga dubbiseen booda Biraanuu Juullaa dubbisee. Kanaafi warra Amaaraa wajjiniin nama tokkoon iyyuu waliin dubbisne Dammaqaan ammaa hin jiru jechuun ni danda'ama. Dammaqaan namas dubbisaa hin jiru gola keessa taa'a. Akka dhageenyetti namni tokko akka nutti himetti Dammaqaa fi Abiyyi gammachuu hin qaban waliinii jedhama. Gammachuu kan hin qabne immoo maddi rakkoo isaanii rakkoo dippiloomaasii kanarratti duraan Abiyyi warra dhiyaa kanaa gaafa Dammaqaadhaanii dubbisi jedhanii Dammaqaan dubbisee Dammaqaan waan wajjin mari'ate hundaa wanta jedhame hundaa akka gabaasuu fi kan dura jedhame Dammaqaan sana hunda hin gabaasne jedhanii hunda isaa hin gabaasne jiraanii waadaa galee fi jiraanii hin raawwannaa akkas koonaa erga jedheen booda Abiyyiif wanti inni dabarsu muraasa jedhanii amma Abiyyi hubadhe jedhaa jedhu. Akkan gowwoomee akka jiran baay'ee na gowwoomsaa turan sadarkaa kanarra akkas ga'uu kootiyyuu amma hubadhaa. Lammaffaa dogoggora guddaa akkan hojjechaa tures amma reefu hubadhaa jedhanii. Kanarraa kan ka'e egaa jaraan walitti bu'uu fi mufannaan hin jiraa jedhama. Silaa yeroo kanatti otoo dhimmi lafaa hin ta'e dhimmi alfaashiqaa kuni lafa nurraa fudhatan jedhamu suniin ta'e naannoo Amaaraa baay'ee ilaallatan. Dhimmi kuni isaan gaafa qoosanii alfaashaqaanii kan Abdul Fattaati isatu waan kana lafa sana fudhatee sanaa fi lafti suni rakkoon qabu hin deebi'a. Siniin deebisaa atis na gargaartaa anis sin gargaaraa jedhee walii galanii kan jedhu keessa hin dhaga'ama. Garuu warra Amaaratu odeessa kana warri kun kan dubbachaa jiranii inumaayyuu akkasirra otoo hin ta'in ofii isaatii dubbisee jira. Warruma Oromoo fi warra Tigraay kana akka dubbisu gochuudhanii achiin booda marii kana isaanuma jidduutti hambisuudhaaf yaalee jira jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiran. Egaa kuni maal dhaluudhaaf akka deemu maal of keessaa akka qabu egaa
ganaa waan ilaallu ta'a bullee ilaalla walumaanii garuu wantichi akka isaan yookiin akka warri dura baratame sana hin fakkaatu yookiin warri Amaaraa akka eegan kana hin fakkaatu. Kanuma oduun keenya har'aa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.